نجيس. بسم الله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله تعالى من النار وإياكم آمين. حديثنا الراكم ونرى دبجو ديبو إن شاء الله. حرمة المسلم، kabajaa namni muslimaa tokko qabu waan gartee nama muslimaa kana dhiiga isaatii fi horii isaatillee akkaataa inni itti tiifamu tika rabbiin gartee tika seerri islaamaa kanneef jechuudha. Gartee tiifamaa ta'uu so namni islaamaa tokko tiifamaadha jechuudha. Seera amantii sanaa jaalatte jechuudha. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر الراودي فمن ربي سرها جالته إسال لچوتيف عباس عمر بن خطاب في عبد الله ربي جالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي قال نجي أمرت دين أججمي جي أن أقاتل الناس جان أمة الله الدين أججمي حتى يشهدوا حقا إسار رقابان تكتين کرتے لولان تججمي جي ما رقابو الله إله إلا الله يجون hakaan gabbaramaan hin jiru jechuu jeeni rabbii tokkicha malee hakaan gabbaramaan hin jiru jechuu hanga isaan ragaan ba'an takkattiin ajajamee je waanna muhammadan jechuun muhammadilleen rasuulullaahi ergaa rabbiiti jechuu haga isaan gartee ragaa ba'an takkatti je haga isaan mirkaneessanitti wayuqiimu salaata salaata hanga isaan dhaaban takkatti wayutu zakaata zakaallee hanga kaanatan takkatti jechuudha. Maaliif arkaana shanan islaamaan dalagii dubbannee salaatumaa fi gartee salaatuma kanaa fi zakkaa fi shahaadaa maaliif irraa dubbatee gaafi joo kaatee wanni kaan waan rabbii fi nama iddoo walii hidhu laal. Amma fakkeenyaaf soommanni gabrichumaa fi rabbii iddoo jira mire namni kun soommana qabaan qabu hin beekamu jecha. Garuu yoonii fi inni soommana san gabbahee guyyaa magaalaa keessa dhaabbatee nyaate qixaanni isa qabatu jiilchuun hidhuun wanni gartee tan karfiin amantiin silaatti fudhachiiftu ilma jiraata. Haa ta'u malee lolli irratti banamee lolli kanaa irratti hin banamu jechuudha. Tan isaa bira bidduu jiru. Akkasumatti gartee wanni illeen hajji illeen akkasuma jecha. Kun immoo zakkaa kanaaf salaanni gaa wanni gartee namni tokko dalagaarraa yoonii fi isa dhiise waan saniin kabru salaata malee waan biraa ta'utti yaadanii jee saaban dalagaadha. Wanni jennuun arkaanni shanan kun waan dalagaati bar. Arkaanni shanan islaamaa kun waan dalagaati. Shahaadaan waan afaan hin jettu, hojiin illee mul'iftu, salaanni waan qaamaan dalaydu, zakkaallee waan horii irraa baafattu, soommanni illee hundi wanni kun waan dalagamu waan harkaan dalagamu waan ta'eef waan ijaan mul'atu jecha. Duuba gaa wantoota dalagamu kanarraa nama salaata dhiise qofa sahaabaan namni kun kafre jechuutti yaadanii je. Kufrummaa akkam kufrummaa miilarraa isa baaftu bootaan waan juusan irratti yoonii fi inkaaree didee namichi kun salaanni irratti wajjabu jee numa kafra jechuudha walii galan. Ammoo yoonii fi kanumatti gartee kaslaana hifannumaaf namni tokko hifateetuma salaata kana dhaabuu dhabee yeroodhaan wanni godhuu dhabee kun ni dilii gurguddoo akka dilaawuu fi galanii kufrummaan islaamummaa keessaa isanii baafti moo baaftu waan jiru sanarratti xiqqasha walii dhabee yoo jiraate malee salaanni waan gurguddaa keessaa jecha. Irra guddaa sahabaan dalagaan sun nama kafarsiiftii jaanii yaadanii jechuudha salaata dhiisuun kun. Saniif salaata kanaas akkasii jabeessee dubbatee gara zakkaatti yoo dhufne zakkaan akka taaksiitti ilaalama mootummaa saniif. Mootummaa takka jala taa'ee namni gartee taaksii kafaluu didee namni kun mootummaa tana seera kana kabajuutti hin jiru waan jedhu ilaalamaa jechuudha. Saniif Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wardaahu gaafa mootummaa qabatee warra zakkaa dide warra akkanumatti amantiis ni qabnaan zakkaata kanan kafallu ulii immoo eega nabiin nagaa fi raamanni irratti haa jiraatu du'e ulii waan zakkaa nun gaafatinaa jedhee zakkaa cufatee jira. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جي أمتك أنا كم قونا جي نمر يقول أبي بكر وانجي والله لو قاتلنهم جرخنا النيل لولا جي ربك خده حتى لو منعوني عقالا أو عناقا سلا جرقوا ندور كان الليلة عناقا جتون وان قافة درا يقوا زكاة فلن يو قالا خنن
gaalli gaa akkatti zakkaa irraa bahu qaba beete akkaataa boosan keessa gaala dhaltiidhaa kan ilmoon jala deemtu kannan gaafa nabiin jiru ilmoon tun walumaanaan deemtu jaanii takannan faa jira sanillee harree irraa hambisan yookaan immoo haada gaafa duraa itti hidhanii hodhaa uffadhaan ijaanii nu kannanillee irraa hambisan ni lolaanii je maali jechuudha kun mootummaatu bakka san hin diigamuu deemaa jechuu fi akkasitti ilaalee saniif zakkaa akka addaatti kana keessaa namni salaatan salaanne ka zakkaa gartee mootummaa sanatti hin galchine waan mootummaa tana keessa amantii tana qabaatee keessa jira jedhamu tajaajiraaf nama mul'atu keessa hin jiru jechuudhaaf kana fudhatee jaaniin duba. فإذا فعلوا ذلك شكرا يقواني في كذب قرتي ثم منني يقواني في صلاة شهادة قباتا صلاة اللي دابني زكاة اللي خنة عصموا مني نراتي سنجرن جي لما هم جتون ديغا سانيتي في وأموالهم horii isaaniitti illee narraatiif sanii jiranii je horiin isaanii illee kasalaa gartee kaa yoo zakkaa fuudhamne dirqiin dhaqamee irraa fuudhamu san waa takka illee gartee tiifame jechaadha horiin san tika islaamummaa jala jira jechuudha. Dhiigni isaaniitti illee kasalaa dhiiga islaamaa dhangalaasuun kaa hin taane hoggaasan haala akkasiitiin tika argate jechuudha duuba. Wanni sababaan dhiigni isaanii halaal ta'uun illaa bihaqqil islaamii haqa islaamummaa keessatti malee waan balleessan qabaatan qaba. Yoo namni nama ajjeese nama du'e saniif gaa lubbuu caaltu jirtu nama saniif qisaasaaf ni ajjeefamaa jechuudha. Yoo warri gartee namni irraa du'e san dhiifama godhee fi gumaa jaalate malee guma fudhannaa nuun ajjeesanaa warri namni irraa du'e yoo jee malee sanni du'aaf jecha. Yoo akkasiin amma gartee absayyi buddaanii nama gartee eega takka fuudhe tagaggaalummaa dalagee yoo dhiifi ta'e sanis eega ragaan barbaachisutti guutamee booda akkaataa ragaa san ilaaluun hedduu barbaachisaadha. San booda gaa namichi sanis ni du'a jechaadha. Haqa islaamaa jechuun kan. Ammallee namni tokko eeguma islaamummaa tana qabatee amanee harkatti kannee booda kashlabbummaadhaan duraan kalaalee wanni hin jiin olii gaffiigee keessaa hin beekan fedhatee amantii abarrabsee maal jee hojii kunis haqa islaamummaatiif jechuudha ni jeefama waan sadeen san malee jechuudha duba. Saniifuu hadiisni kun egaa habaleen akkasitti wanni godhuun barbaachisu mushrikoota yookaan waaqeffattoota arabaa kan jaziiraa arabaa keessa jiran lafa arabaa keessa jiran san yeroo sanitti akkaataa mootummaa islaamaa kan isaan tiroorisanii karaa adda addaatiin olii gad jarri kun waan amantii hin qabneef kitaaba tokkollee waan hin beekneef waan biyya balleessaniif rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkasii ajajee yookaan amananii mootummaa tana galuu qaban yookaan immoo lolamuunii qaba waan juusan rabbi subhaanahu wa ta'aalaatti murteessee jechuudha. Yoggaanii fi ahlal kitaabiin dhufte ahlal kitaab warra gartee amantii tana hin qabne Yahudaa fi Nasaaraafaatti yoggaa dhufte hukmiin kun adda jecha murtiin amma fudhatame kun irraa adda ta'a. Maal ta'a hattaa yuucdul jizyata an yadin wahum saagiruun rabbiin jeessa subhaanahu wa ta'aala haga isaan gibira kannanitti yookaan mootummaa tana mootummaan takka biyya takka keessa mootummaan lama waliin hin jirtu. Yookaan mootummaa tanatti harka kannanii amantii isaanii qabataniituma gibira kafalanii taa'u. Bikoos isaan zakkaan kun amma islaamaa warra kaaniif akka zakkaa taaksiitti ilaalama. Yoonii fi amantii tanan qabaatiin jira sanii maal jettaan kaa zakkaa kannaan jettuun kaa zakkaan waan namni rabbi biratti yoggaa dalagattii sawabeeffamuu miti. Isaan taaksuma irraa fuutaa jechuudha. Taaksii kafalee seera mootummaan biyya kanaa qabdu kabajee namatti roorrisuu baatee teenyaan helloolamuunii jechuudha kun immoo hada jaamaa walii galleeme akkasitti gartee hadiisni kun laalama akkasitti fassarama jechuudha. Waan takka takka gaataniin akkana silaa tuquu barbaade shariin hin jiru ijaarin arko saniifuu hadiisni kun akkaataa inni itti laalamu akkaataa inni itti fassaramu sanii waan biraa arkaana islaamaa arkaana imaanaa hojiilee biraa dalagaa babbareedduu silaa namni dalagu hunda kan dalaguu qabu isaa fi keessa isaati jechuudha. Isaa fi keessa isaati rabbii guddaatu isa beeka nama kana niyyaa namaatiin namatti murteessuun hin ta'u. Waan namni tokko dalagu niyyaa namarratti akkanaaf deema akkasiin jettee atirra murteessuun hin danda'amu jechuudha. Zaahiruma kana irraa qabanna zaahira kanaan namichi salaannaan zaahira kanaan namichi kun gartee zakkaa kannannaan shahaadaa qabaannaan mootummaa san keessatti maal argata? Tiikagiyaa akkaatuma uummanni islaamaa kan biraa argatu argataa jechuudha.
wanni isa adda godhu kan irra muumina kun irra gartee gaariidha kun irra gartee ibaadaa qaba kun akkas jaanii tajaajilli biraa karra harkatu addan jiru ammas yoonii fi nama amantii biraa qabutu illee warra Yahudaa Nasaaraa ta'us tajaajilli muslimaa fi adda godhamuuf tokko hin jiru ka isaatis numa godhamaaf jechuudha inuma godhamaaf gaaf tokko Yahudichi tokko ganda Madiinaa keessatti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warḍaahu wanni isaa bachiise diree asaa kan lolaa jechaan meeshaa gaafas lolanii diree lolaa jechuun waan qaaliidha ka uffatanii lola keessatti protekshiina ofirraa ittiin eeganiin san bachiisee kararra darbee bira qote namichi jala deemee waan kana fuudhe jecha amma kan Aliyiif inni ol qaban wanni kun kiyyaa naa kannee lakki kiyya irra wal qabanii jechuudha duuba gaa waan kiyya ati mootummaa ta'uudha jecha gaafni san zaman Aliyyi biyya bulchu keessaa ho'i ati waan mootummaa taateef waan kana kiyya jetteen harka qabattee jeen Aliyyiin saniifuu ani qaadii irratti si haasasaa jeen gamana jira eega gartee seerri olaantummaan seeraa ni jireettan siin kasatennaan kasatamee Aliyyi akka pirezidaantii biyya sanii islaama guutuu kana bulchuun qaadii dura waliin dhaabbate jechuudha namicha Yahudaa kana digalee hoggaanii fi ragaanii qabdaa amma namichi kun harkaa qaba waan kana isaaf fuudhee Aliyyi garuu irraa badee hasaati shakkiin qabu ragaa fidadhuu jeen Aliyyiin qaadiin ragaa hin qabu jennaan yoonii fi ragaa qabaachuu baatte namni tokko kan waan harka nama jiru tokko nama harkatti qabate nama sanii wanni jettuun shari'aan maniddaa silaa gartee ragaa fidadhuu jechuun jiraachuu baate ladda'aa rijaalun amwaala qawmin wa dimaa'ahum jechuutu jira nabiin nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu kana jee silaa namuu ol ka'eetuma dhiiga namaatii fi horii namaatii akkuma fedhatti himatee qabate jechuun jira saniifuu gaati himannaan kee kun ragaadhaan qulqullaa'uu qabaa jeen namni wanni kun lakkii ana bira jirtu yoo kakatee irraa hambisu qabaa qaadiin jennaan Aliyyi moohamee haa akkas taatu kasaatiif irraa gaawaniin godhu qabu ragaatti hin qabu jee irraa biraa deemee jedhan gosa namichi maal jee as garagalee aboo ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amantiin qaadana malee hin jirtu jee harka kannee ragaa ba'ee jedhan maaliif jennaan Amirul Mu'minin pirezidaantii biyya tana guutuutiitu qaaduma isaa dura na wajjin dhaabbatee qaadii isaa biratti na wajjin kasasamee hissii tana fudhatee haya je'ee akkasii waanuma isaa kanin ani ragaallee ittiin qabne inni waan ragaa dhabeef qofa ani waan kana haqa isaa fudhachuu danda'ee amantiin akka tanaa haqaa hin jirtu jeeti amanee jaanii amantiin islaamaa ummata biraa ka wajjin biyya san keessa jiraatus akkasitti tajaajilaa ija takkaan laaltu dubbanne kun waan mootummaa san balleessu yoo ta'e ummata kashlabboota lolaniini wal qixxeessuu waan jirurratti adiisuu kun dhufe inshallah gaafii kanarratti waan takka irratti haasofne san booda odumaan deemuuti yoo rabbi jaanis bakka malee dhaabbadhee hamsaan kitaaba kaadnu eegala gaafiin kanarratti takka yoo jiraate dabarraa reekardiin keenya ustaad waliin jazakallahu khairan achumarratti dhaabbatu